እጅግ አሳዛኝና ልብ ሰባሪ የሆነ ዜና ተሰምቷል። እስኪ ቪዲዮ ከናለቂ ፈጣ ዋን ባየ ገረነኛቱዳ ዱበልብቹፍ ወንድ እንሞላጅ አካባቢ ተወላጅ ነች። ከብዙ ዓመታት የውጭ ሀገር ቆይታ በኋላ ወደ ሀገሯ ስትመለስ ያፈራችውን ንብረት በሙሉ ያሰራችውን ቤት ሳይቀር ወንድሟና እናቷ አውድመውና አባክኖ ሲጠብቋት አገኘች። ንብረቷና ገንዘቧን በተመለከተ ስትጠይቃቸው እንደለመድሽው ሸቃቅለሽ የሚል ega obboloota ko akkuma argaa jirtanii akkuma dhageessanii obboleettiin keenya tokkotu akkuma kiyyaaf keessanii biyya Arabaa dhuftee yeroo dhuftu kanatti ogaa hedduu biyya Arabaa na dalagdee maatii kiyya jettee maatii ishiit irratti ergattee ogaa hedduu jechuun naannoo ogaa 12 jedhanii ogaa 12 muluu hojjettee maatii ishiit irratti ergatte obboleechi ishiitii fi haadha ishii jedhanii egaa yoo galtuu qarshii san fixanii obboleechi ishii sun qarshii ishii san nyaatee fixee mucattiin tun akka aarii taatee tsabala deemtee tsabala sanitti sammuu ishii tuqamee namni biyya hamba ogaa lamayyuu hojjettee gaafa dadhabbii kee dhabdu hammam akkasitti dhagaamu ofuma kee irratti beekuu dandeessa jechuudha. Isaan booda mucattiin tuni akka sammuu taatee mataan ishii of dadhabdee of fanniste. Yeroo kanatti of fannistu kanatti dadhabbii ogaa 12 dadhabde. Maatiin ishiitiyyuu akkana godhe. Kanaafiyyuu maalsin jechuu barbaadetanii egaa obboleetti keenya waaqayyo lubbuu ishee amaaru waan hedduu nama gaddisiisudha waan laphee nama cabsuudha garuu immoo waa tokko isinitti himuu barbaadetan obboloota koo warreen biyya hambaa yookiin biyya Arabaa waggaa dheeraa hojjetan karoora malee yookiin immoo maatii kiyya jettanii gaafa maatii keessanitti qarshii kennitan waan kana baradha Okin akkaunti keessan irratti galfadhaa yookaan ittiin hojjetamu ta'e hojii waan hojjetan san seeraan hordofaa malee maatii kiyyaa obboleessa kiyyaa akkanaa jettanii gaafa asuma achi bichaa qarshii erguu taate sinillee dadhabbii keessan ilaala biyya dhugaa dubbachuuf waggaa 12 jechuun asii miti waggaa 12 dhiisatu waggaa lamayyuu amma dadhabnee amma fuulli keenya xalaa nu baase numatu beeka jechuudha. Kanaafiyyuu obboleewwan karoora malee zim jettaniituma qarshii keessan garuma maatii keenya maatiin kiyya nama akkanaatii maatiin kiyya nama gaariidha jettanii garuma maatii keessanitti ergitan yoo ta'e kinu ilaala. Dhummi keenya kanaadha jechuudha. Kanaafiyyuu of eeggannoo godhaa. Eenyumayyuu maan taane akka amantii keetitti qarshii kee akka amantii keetirra godhadhu. Khalaas. Waan achisiiqii asiiqii hin qabne waan ittiin hojjettu jiraate ittiin hojjedhu man ittiin ijaaraa jiraate gimmaasha akkaantii keetirratti ergii gimmaasha immoo gara isaaniitti malee aan hojjette muluu fuutee asii achi isaan marratti ergita yoo ta'e sirrii miti kun karoora malee deemu jechuuf sun kana namni karoora malee deemu hojiidha karoora malee hin ta'u beektanii gaafa hojii tokko hojjettu yoo karoorfatte karoora saniin deemta sarara sanii garuu immoo karoora malee yoo deemte qarshii hojjetteetuma anatu hojjetee fidattee asuma achi ergita yoo ta'e maafi faayida atillee dadhabbii kee akkanatti harka duwwaa galuu taati kanaafiyyuu of eeggannoo godhaa hundumti keessanuu egaa waan hedduu nama azaazan dhugaa dubbachuuf Oromoo keessatti kan hunda xaarte maal baqa ani gin dhugaa dubbachuuf irra deebi'ee gaafan dhaggeeffadhee gaafan ilaalu sammuu akkamii akka qabanii hin beeku. Sammuu akkamii akka qaban namni tokko maatiin tokko sammuu akkamii akka kenneef hin beeku. Dhugaa dubbachuuf gin of jajaa firree osoo hin taane dhuma qarshii kaaseeti hoyyuu fuudhee kenneefi annu baqa qarshuma ani fakkeenyaaf namni tokko gaafa maatii gargaaru hin jiraami maatuma gargaaruudhaaf qarshuma xiqqoodhaa kaasee gaafan kenneef dhugaa dubbachuun hin fudhatan
Gin ani jechuun ani maatii tokko inama nus beektanii yookiin mucattii tana ani dura yookaan ri'aashii takkas godhe malee maatiin akkana godhu jechaa tan ture. Garuu immoo gaafan dhaggeeffadhee gaafa waa hunda dhaga'u maatuma ishii akka ta'e bare. Kanaafiyyuu dhugaa dubbachuuf sirriitti waan of eeggannoo godhanidha. Sirriitti of eeggannoo guddaa godha. Maaliif mucattiin tuni waggaa kana hunda naa dabarteettee waggaa kana hunda biyya ormaatti xaartee gubattee dafqa ishee akkanatti bishaan akkanatti akka nama shaaworii galeetitti nurraa gadi yaa biyya ormaa keessatti gubannee qarshii tana finne numatu beeka. Kanaafiyyuu obboloota godhu gaadibsuuf warreen biyya hambaa tana keessatti nafnu. Tarii ni galla namni biyya ormaa keessatti namni mana namaa keessa waggaa dheeraa hojjetu hin jiru. Ni galla. Amma garuu immoo biyya ormaa keessatti hin hafamtu. Booda hin galla mana godhannaa jireenya godhannaa. Kanaafiyyuu namni biyya ormaa keessatti hin hafu. Amboruusis yaada fuudheetumaanii bakka biyya arabaa gaafan deemin beektanii yeroo tokko asumarraan waggaa dheeraa qaxxalanii hojjechuu irras immoo deemanii maatiin keessuun qarshii keessa maalirraan gaallata jettaniitis ilaaluun sinirra jira akkoo nuyi isee tokko of gatummaadha malee waggaa dheeraatti qaxxaleetumaan hojjedhoo ta'e maafi faayide kan hojjedhe kan dura hojjedhe san maalirraan godhan maalirraan gaan jette ilaaluu qabda dirqama kun maatiitti kan ergituu yoo soo ta'e jechuudha ofii keetiif to'achuu qabda jechuudha. Isin jettee maatummaa nana manaa maatii nan jaalladha namni maatii ofii hin jaallanne hin jiru namni nama hin jiru garuu immoo dadhabbiin kiyya sunii maalirraan ga'e laata jettee dhaqxee ofuma keetii qaama keetii dhaqxee ilaalte waan irra ooluu qabu tokko irra oolchuudha malee maatiin akkana naa godhu isin akkana naa godhaa aan isaanii dhugaa dubbachuuf waliin ga'uuf isaanittis hin muramu aan isaaniitu waliin hin gaatan. Kanaafiyyuu ijoolleen akkasitti yaaddan galtanii waan hojjettan ilaaltanii deebi'uu dandeessu. Eeyyama fudhattanii deemtanii deebi'uu dandeessu jechuudha. Malee asumarraan itti fufatan hojjedhaa waggaa baay'ee hojjedhaa waggaa mana hojjedhaa yoo jettanii kan qabdan sattuu bada kan qab osoo kan lafaa barbaadanu kan ukaa nama buutii jedhan akkas hin ta'inaa. Enggidi yeroo tokkos waan hojjettan firii dadhabbii keessanii ilaallachuu qabdu yeroo hunda jechuudha. Maaliif asitti maatii irratti eenyu jettanii dhiistanii too afuu hin dandeessan booda immoo sinumatu mushkilaa ofitti fidaa jechuudha. Obboleettiin keenya sun waggaa meeqa hojjette waggaa meeqa kun biyyeedhaaf hojjette malee ishiin nyaan osoo nyaatiin odoo boqonnaan argatin odoo boqatin dukkanatti deebite. Dhumni keenya kana ta'a jechuudha. Namoonni waan kanarraa immoo waa ta'e hubachuu dandeessu. Maaliif ani dadhabbii keessan waan ta'e bu'aa irraa oolfachuu qabdu akkuma keetiif deemtee waan yaadde tokkorraa mana yoo ta'e mana keetiirra waan hojjechuu dandeessu yoo ta'e waan ittiin hojjetamu san irraa oolfachuu qabda. Isin jettee maatirrattis gattee asuma achi bichaa hin taatu dubbiin isin jechuu barbaadetanii waan akkasiitii isin jedhaa obboloota keessattuu warri biyyaa hambaa jirtan sirriitti of eeggannoo godhaa isin jedhaa turtii gaarii qabaadhaa.